هنتوني نيادي في تودبو هادي في تودبو يبر شريفته والله كسر وجل أكاس قولون سيبر مالك من أفرتين دوتا أكانن وان أبليس خير رابه هاتك أتوها بدتو فولسا أركين إرتين بربانيس فولسا سينركين جالان سينركين مامين سينركين جتة أولتي مستشفى سنكيسة تو ويا لما مستشفى بلته وان دو عم بيتاتو أبدي ركتة ذهبت كتي مرمر راكب دخان إني هدية لدي فوق الرب تاب سنفوته جرسني باسونو خلاص أتورا قلبي تاسرتي ورقة سني في وات همناتي في تدتشي سني زيورة رافوته إني أشوف ده بيتا نمني يأكل نجرا خاجة سمتري نياتو ديما إني تيد ولا مدبرا سمتركم أبا الموت مو مارت أبا الموت أبا المان شنني باسون ليه ويدا باري والباسوكم إيه كنا نتذكر شيش واو أزجيجا ما شاء الله تلفون أنا ما عندي ما ويكا نرى قبان سون أسين راقبان ورقان تيتي سيب لفتي قروا وانا مرة تخيس عمال بيتا ها إساء لكم فيان إيدو سدلة سنين براقبان دي Oduu ijoollee isaa akkana goggodhuu oduu guyya tokko ijoollummaa siruu bara furmaata harkattee waan fakkaatu nagarra ijoolleen furmaata harkattee bara ijoollee furmaata harkattee midhaan xiqqoon isaan dassi jira guddamtu lubbuun dhaabbatu daawwatu siin jetti ijoollee sana amma bal'aan ijoollee deebite malee dhukkuba ijoollee fiddee ijoollee deebite malee waan biraatiin hin deebine isiin sila aluma sanitti haftee furmaatee dhabama si haa godhu aluma sanitti allee isiin far manni isiin far alli jibbeetu furmaata dawwalattee zakkoon isiin far maatu sababni isii juhaada deebise maali gaafa fayyaadhaa deebi'u maaliif dhabdii fayyaadhaan juhaadii khalaas niin deebi'e manatti jettee odoonii fi ijoolleen tun bira jirtu ijoollee tan agartee gammachuma ijoollee saniitiifuu silaa manatti hin deebitu guyyaa adii qayyaamatte san maal goote beektaa beelaatti jira beela baatee kutte haa maal goote beektaa bar fayyaan biraa baate isaa ciisu jiru fayyaan biraa baateeti fittee achiin seenaa tokko laala achiin seenaa fi meelaala achiin seenaa odoo jettu waan inni qabu hunda daaraa gootee aakhira kana buutee tanumaan jechuu deema dahaaba baattee uummata sanii kannitu san guyyaa zaaraa ijoollee agartee yaadannootii yeette wanni morma sii beekee akka lubbuu siitii morma sii san baattee ilmotti maaliif dhangaan dhufuu kana qabadhaa jettee gurguradhaa jettee uummata sanii maaliif kanniti akka jawaadeen jiru ni beekti akka isaan jiran ni beekti dabaa fi qabeenya isaanii baatii meeqa ala deemu jirti qabbantii alatti mudhii kuttee qaammata laabshooyte tan isaa galtee dawaa kalee naa ergateen qabbantii kalee dhooytee kottee tan hundaa dhukkubu jira baramma amma fawwaarri kun qaama kana guutuuf dawaa waan nadi bukeessa obboleessuma kiyya kana maal jette beektaa oromoon sangaan rabbi uleef kaaye du'aan isaalleen kalloon isaa dibbee taatiyyan dibbee taati wallaahi dhugaa keeti obboleessuma kiyya kana ka isiin dhukkuba obboleessa kana ajjeesettee alatti qajeelchitu isa. Eenyutee duwwaatti na biraa tan waan dirree taa'u. Isiin namaa miitee daaraa qabeenya isaa gootee eega dhukkubsatee irratti hin deebitu isa. Bar qabeen amma maaltu deebise tokkoffaan duraa qarshii dhadhawattee barsiisaa qarshii dhadhawachuu baattee kana baaftee uummata saniin kannitu waan nyaatan dhabanii beelaaf mana deebite isiin jalaa. Ijoollee isaa saniin maan baasin. Akkamitti baafte ijoollee isaanii baafte. Ijoollee isaa saniin baaftee maa rahaan goosisin. Meeqa irraa akkami goosifti rahaa waraqaan abbaa keessanii waan jawweessi galeessatti waraqaa ajaa'ibaa qabnaa jedhan. Isaanii waraqaa qaba. Haayya. Waraqaan sammee irra isa jirti. Tana kaa waraqaa. Ta kiniinaan si bite kana kiniin deeggaddaa si bite kana ta shirooppiin si bite tana. Shuroobiin tun isii shuroobiin amma inni deemu tun bal'ootu kan ajaa'iba taqabbanaatiif taqaamasii guutuutiif fayyiftuu ilaa fawwaarri inni deemuun kun guutuun taqabbanaati irra laalilaan waan isirra jiru wanni tan shuroobii san laali likketti ani akka kee laalu dawaan keetiif hin dayituuf dawaan hadhaytuufi akkamitti dhayitiif dawaan akkatti dhayituuf moo dawaan tiyyanaa dhuftee asitti viidiyoo tiyya tana keessaa fudhattu akkana qilleensarraan gaa qilleensarraa fudhattee haafi qabdee dhuyidu waraqaa abbaan isii kanneef saniin dhuftee hafuutu
Maaliif waan kana jaabeeka? Kana qofaa miti. Qabeenya ilmi namaa kun gisee manaa gabba'u akka tasaa gufatee soogidda namaa yoo gannaqe aannan namaa yoo gannaqe waan kaayee baasullee way dhabaaree ol baasuu qabu. Dhageesse? Kun haasakko. Shiish. Waaw. As geega. Maashaallah. Telefoona lamaan deemaa weekka. Narraa gabbaan sun asiin irraa gabbaate. Asiin irraa gabbaate. Kan narra Laaftumatti. badda geessa. Oromoo jette beektaa? Amiroo khayru mayaatii sharrii nabmumeeti. Aywa. Ati khayruma yaannan. Ana dhaabbatatti huccuu narraa baasee intala dhalaa alagaadhaa gammachiisuudhaaf maaliif hin kuchiisinii? Jaalateetii miti beeki. Mungkin numa haddadee. Hammeenyi ilaalii fudhate maali? Zakko hangafa obboleessi yoo si jibbeewu yaada kun yaada siiti malee maaliif dhajjeessinii hin jiru. Mungkin ni haddadee moo maalirra dhaabbatee jawaateen ajjeechaaf si qoode arra. Arrayyeen harka jiraa kamii ajjeessinaan jette? Gaafattoo isii dhaabbattee akkasitti Ajjeesuu miti. harkaan hin qabatinaayi hin tuqinaayi hammaattus jaartee obboleessa kiyyaate haa ta'isuu jettee dhaabbatte. Hangaanan akkas golisaniif. Mee afi hamtuu alagaadhaan nu gidduu deemu jirtu tana ifii walirra goonee hin tuqin harkaan. Ittileessin harkaan qabachuu. Biliseenis gizee dhuftee sabaanis Aayishaanis hundinuu wal geenya. Ijoolloon sana akkamitti jennaan. Alagaadhaan deemu jirtu intala dhalaati ta'uuf jirtu maaliifin garaatti jabaadhe jedhanii laanqaa irraa ture. Maali beektaa? Qabeenya isa duraan qabattee dhaatichaa turte. Dhugaa kan ittiin qabachuu. Ittiin dabaladhee Inni qabaa. itti dabalatuu miti. Kasaatu akka gartee hantuunni nyaadhee fituu dadhabu haadhee fituu dadhabu jee barra ciree fite. Dhugaa kan. Wallahi akkas godhu jirti. Akkas godhuun sii barmaala Mee keessaa manaa furattee. eeydota akkaanan waan obboleessa kiyya irraa bee haa xiqqaattu haa guddatu fuula isaa arkee irratti hin barbaannees fuula isaa isin arkin caalaan isin arkin maammeen isin Nam tokko arkin sin arginu. jettee awwaalte. Awwaalteemi mushtashfaa san keessattuu guyyaa lama mushtashfaa bultee waan dawaan bitattu dhabdee rakkattee dahaba takkittii mormarraa qabdu kan inni hadiyyaadhee fuudharra bitee san fuutee jara sanii baasuun halaxa. Fudhadhaa dafaa. Dafaa baafadhaa jettee wal caalaadhaa maammeedhaa nam tokko isin arginii. Gowwaan ayyoon jiraame. Asumaan baafadhaayi. Gowwaan ayyoon jiraame. Usii maallaqa dila mana sanii baafatte sana isa geessise. Ansanii na dhibe. Maallaqa dila san eeyse geessitee. Maallaqni dillisuun. Arrab waan mustashfaan baatu gowwaan keessallee jiraa miti isa kan waan takkan beeyne. Itti dawwalteeti mustashfaadhaa kottuu na baasi. Isin mustashfaa san lakkaa rakkattee guyyaa lameen kana eenyuttiin dawwalaa eeysaan dhaqaa jettee itti yaaddee. Fayyaan beekamittiin dawwalaa. Akkamitti Xiqqishullee hin qaanfanne. maallaqa Jawaati. dawwalatte. Akkamitti jawaati dawwalatti? Arrabaan goona beektaa? Kottuu na baasi manaa kimaa keessaan jira. Akkanatti jiru anaa fi guyyaa sadii gee lama dabre. Akkanatti jiraa mustashfaa. Waan harkaa qabdutti fittee daaba isaanii fittee Daabee isaan nyaachiftuu fitte. dhukkuba kafaltii mana hakimaa cufee baasuudhaaf arraan tana isiinis kafaltii obboleessa kiyya irraa qabeenya isaa akkasitti daaraa godhu jirtu san arraniin dawwalaa fi Haa baaftuus. furmaatee jawaateen si dubbisuu barbaada akka jabaa yaada keetis waan qabuuf si bilbilaa jira dafii kottu dhageessee Hin dhuftu. bilisee dubbisaan jiraa dhageessaani Aayishaadha sabaadha waan ajaa'iba sitti tooni beektaa himea qabeenya guutuu toottee beeka harkasii jira toottee silaa toottee fi qabatte illee wayyaa samattar immoo samattar asiin lukkuun isa baasi asiin re'een fayyaabba nyaatanii fixan dhageessee nyaatanii fixan edaan anu wanni amma keessatti naagale isa kanarratti addanaa ba'e maal beektaa hicciti isii fi abbaan isii balloo jaasan balloo maaliif rakkoodha waraqaan itti kanne sunu waraqaan inni itti kanne sun tanuma isaa qabeenya isaarraa isa dhamaaftee manaama keessa isa keessatana. Balloo waraqaan inni tolcheef akka juwaadee tajaajeessitee waraqaan san isii waan barbaaddu furattee mana sanii baatu maallaqa. Arra maallaqa gihaa furattee maallaqa saniin ala baatee uummata kan irra deemsittee nyaachisu jirti.
مالي في إسين جواد الدولتي خوتو أرسل على بشد جتة في الرابطة مستشفى راي لما جبه هنا خوتو جتة سرير رابرة كنك أبيت سرير را تلافته جبت سرير را تل أتخيس بشار قليل أبدي حلوة تل خاصة سرير را جبوسه نبدي ستفكاتين هنتي تقارن دام تخاكر شيء مالي بيتا فانا بليفت مخطط من مالي فانا بليفتا أشيدومي مالي فانا بليفتا wanni guddoon abbaa manaatii fi haadha manaa jidduu jirtu kannaadha beek. خنانا Kannaa wanni caal ilaa hanqa tuutti immoo kannaa sana hin raanfatu. إني رام فتوان سنو Silaa nama dhugaadhaan isa san jaalatu taate خنم ni باف duuti malee kannaa san hin إن kennu. بافتو والله إن بافتو أمرتيني بافتا كتباسك كايتا Maallaqa fitte أمرتي كبران قبضو بريسين أقرتي hamartii tam كبرتي أمرتي إني خايف ذهبا bar hamartii bira dabarteeti hamartii yeroo inni fuula jijjiire maal dhabeettee kaatee yoo deemu fudhadhu ittiin. Qabeenya sanii olii sharaftee fixxeeti sababatti mana deebitu dhabnaan إسين جوادين فيتو أما اللي وني ديبيتي في hinfeetu. مالك برباد أما اللي إجافة زاراوي خيسة جيستاتي زاراوي تعدي بكا ديكا سني بيتا عسيرة دي بدي بابا كانت تتغنق أني غرغراني جرا عسيرة سن فيدي دوران نايتة روسا دي غوكوغا فيدي لكو خمتا كان بيتي دوران نايتة مال سن إجافة لا Maaleen qabeenya kee jibbeedha. أتشي بيدا Qabeenyi ruusa saaraa tokkoffaa بشام فولان نايتة كان ساريتي بشو دما مال بشان maal goota beektaa guyyaattiin xumuura akka ittee manatti deebitu ayiliin dhalaadha safaataa miti beeka. يا بو Fuutee kanniteetii fi dhalaan tunuu walii lama tanummaan akkasiinuma hin jirtu arran talti qarshiin harka ani ma dhukkubuma sanuu bar kajibaaf akkanatti natti qalbiin tiyya maaliif na jiba maalii qarshiin harka dhumnaan maaliif deebitii manatti na amma silaa dhukkubeetti telefoona kana hin beeku malee ramsii isaa silaa bane ammaan baasetti bilbila maaliin ja'an baga rabbiin odoon lubbuun jiru dhageessee odoon isa duydan galin rabbii waan isin garaa fi siifi balloon keessan san hunda baga rabbiin isa garaa balaa baasee isatti haa buusuuti balloonis wanni isin Alhamdulillah laafaa san balluma deebi'u jiraatti dhageessee amma dhufee haa wallaan balloon san maal wallaan kada kawu dawaa godhe waa godhee fi dawaa waraqaatti waatti kannee ifiifuu waan wallaansa sanaan barbaada fayyadamii jeen Wallaansa rakkina mataa barbaada. qaba ififuu rakkina mataa wallaansa barbaada maaliif isin jaa ilmi namaa yoo nama waliin kabajaa sii godhee si eegu waasirraa ittisu taate waliin kannaaf maaliif isarraa hambisee obboleessa isaatii hiccitii ta'uu qabaa maaliif godhe maaliif ta'e maaliif hiccitii ta'e beekaati hiccitii sun maali hiccitii beekaa jaarsa godhan jaartii akka jidduu maali juwaadeen akka beeku ansan juwaadeettiin kannini juwaadeen hin arkinii maalirra dhaabbatee jechuu ni dandeenya. obboleessa isaatii wajji dhalatanii irraa hambifataan jiru ni harkaa adeemsa obboleessa dhoysi jawaatiidha kan itti kanneette hiccitiidha Maali jetunu Eh? iccitiidha. Alaakulaa harra isa jirti jee zakkoon juwaadeenii fi isiin Harra jaarsa keessa jirti. isiin jaarsa jaartummaaf juwaadeetti hin dhayine. eessa Dureenuu musla'umaaf juwaadee dhayite dullattiin tun dhugaa feeti. Halloo waraqaan teessanis hin dalaytu ammaan booda ijoollee akkuma obboleessa kiyya bilisoometti ijoolleenis ni bilisoomti. Ijoolleen ni Ati bilisoo. garuu bilisummaa ta'e wanni si nyaate samattari moo qubattari san Kumattar haaba Kumattar sanuu. dhahaba akkamii hadiyyaa juwaadee baaftee kannitiif. qubattar kun maali beektaa? Abbaa ilmaan shananiiti. Isa dhugaa wallee abbaa ilmaan shananiiti dhugatti nuti. Ilmaan shanan asii biyyatti dachii karakkartuuf isa. Sila ati ilmuma namaa nama hin beekne namas hin beekne. Qarshiiti Yaadannoo- dhahaba yabaqurraa baasee hin kennuuf. Wanta kan si kaas arrasii fi caalaan isin jidduu rakkinni dhufe addaan baatanii yaadannoo inni sii kanne abbaa kamiif nu dabarsitaa? Abbaa fada hin kennu Hin dabarsu. yaadannoo sani ta'isi malee akka biraa dhabu ilmootii yetanaa fi ruubisa baabaa keessanii naa bite jeetiin micaatii yetanaa kaaya. Sanii Kamormaa taatoo suuressan. abbaa ilmaan saniiti arraan tana adeemsa kana keessa naa galee jiroo inni hundinuufi obboleessa kiyya bilisoome kanaaf ijoolleenis sabaanis Aayishaanis ni bilisoomanii isin ammoo wal eeggan. Maaltu naa galee beektaa asirratti? Waraqaa sanii fi waa tamanaatii fi dadachii sanis yoo irraa fuute eenyu nyaachuu deema beektaa? Namni nyaatu ni jira kaajaa. Samattarii nyaachuu deema. Eenyu ta'e duba namni biraa. Samattar kun abbaa ilmooti moo maalitti abbaa ilmoo Abbaa ilmaan shananiiti. Maalitti nu shakkisiisifte? Silaa fuula dhooyfatee akkana qaama isaa dhooyfatee sagalee isaa dhooyfatee beeka namni sagalee wal beekaa yoo qaamaan wal harku baatee umma aan dhokodhee naasaa sagalee tiina qaba namni. Ni qaban. Ni qabanii Ni qabanii. kanaaf sagaleen tee hin kannamini jettee
قبو ما ندري يصير تلا تيسي إنسان قبو ما نكرت أبوتك شو وجينا سوانا راكسي كابيس يجيس لا الران تناقا guyyaa ajaa'ibaati waraqaa bal'oo fi rakkoon itti kennitan hundinuu jiraannaan dhuftee ana dubbisu. خلاص فشلمت بروني هم دنو